Jirra jirtu fayyaa keessanii nagaa ta'ii nu nagaa keenya galata waaqayyoo hordoftoota keenya baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa baga isiniin ga'e bara haaraa baga walumaan geenye barri haaraan kan jaalalaa kan milkii kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan araaraa nuuf haa ta'u biyya keenyaaf nagaa kan itti argannu nuuf haa ta'u waan hundumaanuu waan barbaanne hundumaa akka milkoofnu rabbi nu gargaaru jechuudha. Kana fakkaata sammuu ana bannee turre jechuudha. Yoo haaluma hojii haa ta'u haaluma tokko biizii taanee turre kanaaf akkuma argitan jechuudha sammuu anas xiqqooshii akka qofaa fakkeessee ture. Erga saniis immoo biizii turre jechuudha. Isinitti deddeebi'uu baay'ee fagaannee jirra. Warri nu yaaddanii eessa baddanii nuun jettanii hin jirraa hin bannee baga geessan ayyaana waggaa isiniin jechuu jaalanna. Dhiifamaa abbaa miliyoon immoo si dursee dheeranaa ta'e. Maal gocha ati dubbannaan maal sin jedhe garuu si taazabese. Maali godhare ati ni laali dura jalqabinaan jette kana maal jalqabu sin jedhe atu nagaa jedhi si dursuun qabu haadha manaa ofii dursanii naan jedhe ani oduma wal moromnu sa'aatii abbaan barbaade amma nu afaa barreessani abbaa warraa dursaa keeti immoo anaaf kenna immoo siif kenna bakka isaantu beekaa miti ati garuu naa dabarsite kaa rakkoon qabu ishii si fidee dabarse gam ishii kabajamtoota hordoftoota keenya akka mul'atanii jirra jirtu isiniin jedha dursaan immoo dhiifama isiniin jenna maaliif yoo jettan nuti si sammuun asiin gannee turre aga torbii tokko ta'uun oolu siin dagannee dhiifamoonni isiniin jedhuu fi kanaafi tokko immoo namni waa wayii jaalateetii miti kan dhiisu matti mijachuu dhabuudhaanii hangarraa kan enne deebisee immoo akkuma ishiin isiniin jette kana xiqqoo ishiin illee waatu dhukkubsatteeti nutis baadiyyaa deemnee achitti waa dhukkubsattee garuu ammaa fi rabbi galannaa ga'u kun akkuma argitan kana feetee jirti. Umaa rakkoon qabu dhibeen kaa akkuma beektan dhibeen daanyaa rabbiiti guyyaa akkana nama dhukkubamtuu hin beeku sun taasa waan ta'eef kanaafi amma kunoo ishiin illee feetee jirti sababa kanaaf isin dagannee dhiifaman isiniin jedhuu fi dursaa akkuma beekamu baga bara haaraati isin ga'e isiniin jedhanis barri kan badhaadhinaa kan nageenyaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u isiniif illee haa ta'u isiniin jechaara baga bara haaraatti baatanii isiniin jedha. Kanaafi nuti isin dagannee har'a kunoo isiniif dachaaneerra ammaa fi nuti isin bannu isin faana irraa jechuu barbaade tananii ammaa fi kaa kunoo haati miliyoonuu duraanii kunoo ooltu viidiyoo gaafa hin jirree in hojjetti viidiyoo sin barsiifte guyyaatti akkas ta'u lamas haa ta'u garuu bulchitee hin beektu ammaaf kaa rakkinnoo namarra ga'e kunoo gamtee yoo namarra ga'echi jechaan kaa silkumaa namatti haasa'uunu viidiyoo hojjechuu dhiisi silkumaa namatti dawwalanii haasa'uunu hagam akka namatti tolullee hagam akka nama jibbisiisullee gaafa namarra ga'e kan argan ammaaf garuu erga silkuu himee hordoftootuma guyyaa takka ergitee beekta ni namaaf illee dawwaltee beekta. Ishiidhaa silkii irraa fagaattetti illee beektu gamteen irraa silkii irraa nama fageecha fayyaan jechuudha. Kanaaf ammaaf kun akkuma argitanii fuulli illee amma ishee jiraatu akkaate fayyitee samuuna baay'ee mammaamte rabbi galannaa ga'u dursaan jedhanii miyaadha miliyoon kan amma qulqulloofte immoo ammasuma dhukkuba haaraa akkamii maal sitti fakkaataa siin jechuu barbaadeen asuma irratti illee garuu fayyeedhaan natti himtaa jirtu kun hordoftoota illee ga'aa jirra. Kana ati maal fakkaata bara haaraa kana uffataadhaan dhibee xurii jirullee xuriin duraan namarra jiru bara haaraa kana uffata illee miiccatan tokko namatti nafachuu nafa ofiitti qulqulleeffatanii fayyaadhaan bara haaraatti taruu kana maal sitti fakkaata immoo waa sitti dhaga'amu qulqulloofte immoo akkamiin jechuu barbaade asuma irratti illee siifillee gaafiin qabachuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade asirratti egaa hordoftoota keenya akkuma argitan jechuudha abbaan miliyoonii fayyitee sirriitti fayyiteertamu qulqulloofteertaa'ee jedheet gaafii si fuulduratti na gaafachaa jira.
barri haaraan kun immoo akkamiin jecha jira. Egaa waaqayyoof galanni haa ta'u, ani fayyeen jira. Sammuunas akkuma nu argitanii xiqqooshii manuma kana babbareeffachuutti banne jechuudha. Sababni isaa inni guddaan inni ijoon ilma namaatiif utubaa mana jechuudha. Sanumaaf jenneeti nutis yeroo baay'ee isinis waan isin nuun jettan irraa kan ka'e sanumatti bara haaraa kanaanis immoo mana duraan keessa ture sana bara haaraa keessatti dabarsuu hin qabu jedhe osoon dadhabee jiru, osoon akkanatti dulloomee jiru, dulluma keessa akkanatti xaaree jechuudha. Akkasin argitan san argitanii akkasitti jechuudha. Yaa abbaa miliyoon yoo inni hojjetu ani ilaaluun das nan jedhu waan ta'eef isa duuba deddeemaa gargaaraa yoo inni hojiillee dadhabe afaanuma akkana yoo hin jedhe in jabaata jechuudha namni. Innis akkuma argitan kophaadha, kophaa hojjeta. Numa lamaantu kinoo akka nu argitan kanatti bareeche jechuudha. Yaa ta'u hundumtuu galata waaqayyo. Osoo fayyuu baadhee kana hunda in hojjedhu sibiraa in haasa'u yoo hojjettu ammaa fi galanni waaqayyoof haa ta'u fayyeen jira. Xuriin bara moofaallee nurraa dhiqamee jira. Mana keenyallee bareeffannee jirra. Jireenyi keenya guutuun wanti hundi akka bareedu abdiin qabachuudha gara fuulduraatti. Maaliif jenna bara durii duraanii san dabarsinee bara haaraatti dabarree mana keenyas bifa haaraan itti galleetti deebinee wanti hundi akkuma argitan san jechuudha. Kanaafuu egaa waan biraa waan haasa'u hin qabuuti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Xuriin nurra darbeera, xuriin nurraa darbu ammallee baruma moofaa wajjin moofaa ta'e nurraa chaafu nuti qulqulloofnee sanaa ennee siin jechuu jaalannaa. Egaa amma boodatti biraankis haa ta'u waanuma hundaanuu isin biraa hin hafu. Isinis immoo nu dagatinaa siin jenna, nu dagatinaa nu iyyaafachuun keessan akkuma jirutti jechuudha. Warroonni nu jaalatan I love you isin jaaladha baay'isee. Warroonni na iyyaafattan, warroonni maal taate baddee jettan jechuudha. Haaluma tokkoon akkuma isin jedhe biizii fi akkasuma haala fayyaatirraan kan ka'e jechuudha. Yoo fayyaa qabaatan malee wanti hundi namatti hin tolu. Waan barbaadan woo qabaatan fayyaa malee wanti isinitti ta'u hin jiru jechuudha. Kana fakkaata. Wanti hundi immoo yeroo nama barbaada. Gamaa gamanattis yoo biizii ta'an in ta'u jechuudha. Hojii hojjetan kamirrattuu xiyyeeffannoo qabaachuun barbaachisaadha. Yaa wantoota isin gaafii na gaafattanis baay'ee jira. Isaanis deebii isinii qabattee naan dhufa. Ayyaana kanarra oollee jechuudha. Amma akka qophii ayyaanati. Ayyaanni jechuun ayyaana guddaadha. Ayyaana bara haaraati. Afoottis ayyaana masqalli jira, waa hedduu jira jechuudha. Ayyaanota jira. Egaa kan kanaan nu ga'e immoo waaqayyo naa galatuumu jechaayi ammas irra deebuudhaan bageetti isin ga'e isiniin jedha. Egaa abbaan miliyoon immoo asirratti waan isiniin jedhu yoo kan qabaatu ta'e isiniif dabalee gama xumuraatitti deema. Anillee amma wanni dubbatamatu dubbattee baay'ee dabaluun barbaanne. Ammaa fi anillee gaafii si gaafadhee deebii argadheera takkaate. Garuu immoo bara haarawaa qulqullaa'een jira. Waaqayyo galannaa ga'u. Kunuutillee qulqullaa'ettee rabbi haa ulfaatu jechuudha. Ammaaf nuti illee ammaaf hin bannu akkuma beekamu kun samoonaan yeroo hundaa viidiyoo kanaan hojjedhu siin jira argaa deebinee nullee maaliif banne mana kana tolfachuutti bara haarawaa immoo mana kasaan keessa baanee mana addisiitti gallaa kan jennee fi sababa kanatti bannee illee hojii seenee siinillee viidiyoo kana dalagii jechuun kiyyanoo illee garuu immoo akkasitti hin tolle illee nan arga fuula keetii irratti nan arga akkasitti hin tolle. Aga silkii jaallattullee nan beeka namni ka gamteedha. Atis immoo si jibbisiisa jechuudha waan tokko hojjechuudhaaf yoo. Kanaafuu amma nuti dachaanii firii ta'an dachaanii waaqayyo agarru tokko kan jedhe sanii ammaa fi hordoftoota keenyanii sin dagannee dhiifama nu godha akkuma dura dubbanne sanii ammaa fi wanni haaraa nutis manatti galleerraa amma ayyaana kanaa bara haaraa mana adiisitti galleerraa eebba si waamna manaa fi jechuu barbaade tana kophaa galtullee akkan jenne
Maaliif kophaa galtu akka nuun hin jenne manatti gallaa koota guyyaa akkanaa gallaa mana haaraatti eebbanuu kootadhaa siin jennaa hordoftootaanii ati maaliif waamne jechuu barbaadeetan siin hin dee. Waay asuma buute. Kana manatti gallee kan jettu mana tolfannee gallee ammaa fi si waamnaadhaa kanan dhufee kan dee jechuu barbaadeen. Bakka maarra ergaati yaamte. Tokko jettaa? Tokkuma waan ta'eef koottai mana keenya nuuf eebbisaa siin jenna. Galatooma. Galatoomadha waan dhaggeeffatanii fi ammaaf siin hin dagannu hin dagatinaadhaa siin hin jedhani gabaabumatti. Gaafii barbaadan immoo nu gaafadha. Gaafii barbaadan nu gaafachuu dandeessu. Gaafii sana irrattis deebii isiniif qabannee isinii dhufuu dandeenya. Waan barbaadan hunda nu gaafadha siin jedha.